to force. Yamma. Akalaga Abdullain amana mada adunya ra amana man nama revenge na machiru jan kana magarte ina jevne. Yobil sagnan ampuli kan dote man oromo humne elektriki dati. Humne elektriki ti mali ampulin tasuma ifun dandaw. Mal gotane kampuli sudem tan I don't know. Abora chinu magurranya. Yero takitti utale yella kawatu. Yero takitti utale san yero sagali utale yella kawatu takitti sagali. Lensa Ethiopia kan Rabbin Johar Muhammadin bilisom zedure. Johar Muhammad ilamnan lensa Ethiopia tis corona dan falame namu avansa maxi dan jacalame chalte. Oromia fi Oromon hunde biyati. Sabasab lamon ni biro dame biyati. Damet hunde biyatti rikatamale hunden biya dametti nirkatu. Afaan Oromoo gabbataadha. Jechoota gabbataa itti yoo dubbachuu danda'u baanne jechoota qaqallootiin dubbanne nuti vaayirasoota afaan Oromoo qallisee ajjeesu waan taaneef ajjeefamuu qabna. Ifa. Addunyaan kun hundi heeraa fi seera ittiin bulmaata sirna gadaatti dinqisiifatan malee takka heeraa fi seera miliki Itoophiyaadhaaf tumee Itoophiyaa waliin fite dinqisiifatan hin beekan. Faranjiin down fi must go yeroo nuti jennu uummanni kun down must go nama godhuuf dhufammoo waan miidhaman himachuudhaaf dhufanii jettee nama ajaa'ibdu. Oromootu Itoophiyaa kalaqe malee Itoophiyaan Oromoon kalaqe. Oromootu Itoophiyaa uume malee Itoophiyaan Oromoon uumne. Abjuun kitaaba mastigoo fi abjuun kitaaba down qabsoodhaa fi ejjennoodhaan mirkanaa'ee dhugoomuu danda'a malee down mastigoo jechuudhaan dhugoomuu hin danda'u. Yaa uummata Oromoo kabajamaa amma maraatamni hidhee miti kan inni isiniif yoo dadhabe. Maraataa ofiin ofidhee zilif godhee haadaan gilif godhee gixxiif godheen isiniif yoo dadhabe maraataa shinyiif haa ta'u dirgimu. Siyaasaan kumaara nyaachuu fi nyaadhamuudha qabdi. Yookaan nyaadhamaatiin dhuma yookaan nyaachaatiin jiraadhaa waa lama biyya keetti gali qarxii fi qurxiidha. Seerri ittiin bulmaata nagayaa fi tasgabbii siyaasaa biyya tokkootii fi misoomaa kan addunyaan dinqisiifatte kan hayyoottan Oromoo gurguddaan dhaaba kaafaawotiin Afrikaadhaaf dhiyeessanidha. Afrikaan kana tuffachuun nagaadha. Waraanni addunyaan tun waraana nagaaf loluu fi mirgaaf loluu jettee Afrikaa keessaa dinqisiifattee waraana wabooti. Waraanni waboo Oromoo fi Oromiyaaf malee biyya namaatiif haqa namaa saamuudhaaf hin lolu. Dhaabni siyaasaa addunyaa kanaa hundi amantiidhaan walitti duula. Garuu dhaabni addunyaan dinqisiifate kan kiristaanaa fi muslimni tokko ta'ee kaayyoo isaatiif falmatu dhaaba ABO. ኢትዮጵያ የክርስቲያን ደሴት ስትሆን የሰይጣን ደሴት ብያታለሁ። የመሐመድን ቅዱስ ቃል ያስተባበለች የክርስቶስን ቅዱስ ቃል ያስተባበለች ወንድምን ከወንድም ያጋደለች የኢትዮጵያ የሐሰት ህልም በእውነተኛ ህልም ሊፈታ አይችልም። የኢትዮጵያ እውነተኛ ህልም ነው በፍትህ ሊፈታ የሚችለው። ግልጽ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ አየር ኦክሲጅን ነው። ኢትዮጵያ አየር ኦክሲጅንን ከራሴ ላይ ገድቤ አላየር ተነፍሳለሁ ማለቷ ትልቅ ውሸት ፎልስ ነው። Mormitoonni jecha rabbii soba lallabuudhaa fi wacuudhaan nu caalan malee beekumsaa fi haqa lallabuudhaan tasa nu caaluu hin danda'an kun ifa waan taaneef ifa. Itoophiyaa hilmoon lafattuላት ለቅዱስ ኦሮሞ ለተሰዉ ልጆች ውለታ ያጣች hilmoon ባልፈቱላት ጭሉሌዎች ትነጠቃለች። በአህያዎች ቆዳ የተገነባች ኢትዮጵያ በኦሮሚያ የጅብ ጩኸት ትፈርሳለች ይላል ኦሮሞ። እኔም ብያለሁ። ኢትዮጵያ keessatti filachuu fi filuufis mushixaa fi filtuu barbaadachaa jirra. Mushixaa fi filtuu yoo kan argannu taate filuus filachuus filamuus ni dandeenya. Yaa buna Oromiyaa hamma manni Oromoo harree bitatutti hin daraarin hin firaawin namaaf funaannate si gurgurata. Saree cimaa maqaan isaa obsaadha. Goobaz Shah sumuu Machaal ይባላል. Johar xiinxaltoota godhee si biraa qote. Isin xiinxalamtoota taatanii kophee miila namaa jalatti hafuun tiru rajijji taate maalat ነው ሰዎች nama gammachuu namaatiif gammadu ta'e malee nama gadda namaatiif gammadu hin ta'in adeeroo kiyya haasidaa fi nyaarri ija namaa hin guddatan beeki. Namoota abjuun isaanii dhugoominii fi namoota dammaqeen dursitee ati abjuu isaanii dhugoomsitee yoo kan dammeetu taate maraataa jaamta malee fayyaa waan hin jaamneef maraatummaa kan qacallisitti fuufi kireezii. Makmaaksa namni of faarsu harree muchalamaan ga'u jiru kanan dhugoomsu. Namni of faarsu harree muchalamaan ni caala jeetiin dhugoomsu ofitti amantummaa self confidence waan ta'eef. Anin Kadir Martuu waliin jaa Rwanda irraa dhufe Kongo irraa dhufe afaan keenya gachiitaa isaanii. Namni kun Kongo Kinshaasaa fi Rwanda irraa na dhaggeeffata Oromoo Kongooti. Sirba Kadir Martuu Rwanda irraa bananii afaan Oromoo ijoollee barsiisan. Muuziqaan akka mataatti qabatamuu jedhanii. Dhugaadha kunoo ifa. Afaan sana dhaggeeffadha Oromoo miliyoona meeqatu jiru Rwanda? Rwanda Oromoo miliyoona 8 jira.
miliyoon 8 ka gaame ilaala gisee Afaan Oromoo maatiin akkamitti si barsiisan? natumaa akkan kadir dhageeffadhu akkan si weellistu keenya akkanatti irreen afaan Oromoo na barsiisanii. Baguma nuuf jiraatte yaaddu'a walqixeessituu hiyyeessaaf sooressaa baguma nuuf jiraatte ati yaaddu'a walqixeessituu gabroomsaa fi gabroomfataa perfektanash. Akka barbaaddu namarraa argachuudhaaf of dura akka ilmi namaa barbaadu ta'e. Akka ilmi namaa barbaadu yoo namaaf taate namarraa akka barbaaddu salphatti ni argatta.